abdiinuu kenname irra dhaabbachuudha ni jalqaba. Kana kanarratti xiyyeeffadhaa. Akeeka kaayyoof karoora waaqayyoo qabu xumurri isaa gaarii ta'uusaa barree xumurri isaa gaarii ta'uusaa barree abdiinuuf kenname irra jabaannee amma dhumaatti akka dhaabbannudha. Kaayyoon lammaffaa immoo akeekaaf kaayyoo dhalanne galmaan gaachuudhaaf jireenya keenya tarkaanfii keenya attamitti dubbii sagalee waaqayyoodhaan attamitti sagalee waaqayyoodhaan dubbii afaan waaqayyoo keessaa ba'uun jabeessinee qabachuun akka nurra jiruu fi waaqayyo kennaa ayyaanaa nutti kennate gaafkoree adda addaa as keessa jira waan ta'eef kennaa ayyaanaa waa waaqayyo gooftaan maccaa nutti kenne gamma dhumaatti dhaabbannee attamitti gonfoo isatti waamamnu argachuun akka nurra jiruun dubbadhe tanan abdadha. Kanaafuu kennaa ayyaanaa nuuf kenname amma dhumaatti cimnee dhaabbachuudhaan attamitti gonfoo keenya akka argannuu fi dibata nuuf kenname dachaa ba'uchaa keessa dabarfannee ulfina waaqayyoof akka dhaabbachuu dandeenyu dubbadha. Innaa iddoo sadiittan qoodee inni jalqabaa waaqayyo maatii ruuttiidhaa fi ruuttii maatii isaaniitiif akeeka waliigalaa yaada waliigalaa yaada akkamii qaba? Maatii ruuttii fi maatii isaaniitiif waaqayyo akeeka akkamii qaba? Manatsanii yookiin immoo ilaaltuu dubbii sagalee waaqayyo irratti hundoofne ajandaa guddaa waaqayyo gooftaan maccaa maatii Noo'aamii wajjin qabu maalidha? Akeeka guddaan isaanii wajjin qabu maalidha kan jedhu walii wajjin kutaa jalqabaa keessatti ilaalla. Kutaa lammaffaa keessatti immoo wal'aansoowwan adda addaa in ilaalla. Namni waaqayyoon qabu kuni wal'aansoo guddaa isaa mudatee fi inni dhumaa ka'umsa waaqayyo gooftaan maccaa maatii Noo'aamiif kenne immoo maal fakkaata kan jedhu iddoo sadiitti qoodne inni jalqabaa akeeka waaqayyo waliigala maatii Noo'aamiif maatii isheetiif qabu lammaffaa immoo wal'aansoo jabaa isaa mudatee fi kutaa sadaffaa keessatti immoo ka'umsa haaraa yoo haadhallee ta'uudhaa baate yeroo biraa ta'u kallattii biraatti waliin hin baranna ka'umsa haaraa waaqayyo gooftaan maccaa maatii Noo'aamii karaa kennee fi walii wajjin inni ilaallaa jechuudha. Egaan መጽሐፈ ሩት ያደሳ ወሊገላ ዮን ሲሪትሜ አከጀል ቀባት የመጽሐፈ ሩት አጠቃላይ መግቢያ ሜካዮንቲ መጽሐፋ ከናቤ አኬ ከዋቀ ጎፍታ መጫማቲ ከናቀው ማለከ ዮፍር እንላለ መጽሐፍን ሩት መጽሐፎተ ሴና ኩደለማን ኬሳ ተተኮላ ኢላ መጽሐፎተ ሴና እዶ ብርት ረከኩሞፋ መጽሐፈ ሴራ መጽሐፈ ሴና መጽሐፈ ወለሎፊ መጽሐፈ ራጆታነ ኩዳ ጉርጉዳ ብርት ቆና Macaafni ruutti macaafota seenaa keessaa tokko yeroo ta'u toora macaafaa keessatti 8ffaa irratti argama. Toora macaafa seenaa keessatti immoo 3ffaa irratti argama macaafa ruutti yoo tartiiba isaa ilaalle jechuudha. Macaafa kana adda kan isa godhu dubartii waaqayyo gooftaan maccaa biyya Baabiloonii baasee dachaa Baabiloonii fidee lafa namni kadhannallee nama kaasee waaqayyo gooftaan maccaa dubartii goota eenyummaa ishee hojjetee eenyummaa ishee sirreessee itti macaafni qulqulluu barreeffamee fi seenaa namaa keessa galuu waaqayyo kan ittiin calaqqisiisee kan keessatti argannu jechuudha. Macaafi Ruut keessumaa adda kan ishee godhu. Macaafi Ruut macaafa abboota yookiin immoo bara abboota firdii kan ittiin guduunfamee keessaa bahe. Ila bara abboota firdii adda kan isa taasisu baratti namni waan barbaade hojjetudha. Waan gaarii itti fakkaate hundumaa baratti hojjetudha. Baratti ilaalcha isaa keessatti gaarii fakkaannaan nama qaluun gaarii fakkaannaan baratti nama qalanidha. Nama kukkutuuni gaarii fakkaannaan baratti nama kukkutanidha. Maaliif gaarii fakkaate maaliif halitti tole itti ija isaanitti tole hundumaa hojjechuudhaaf namni duubatti bara inni ittiin jenne ture. Kanaafuu macaafni Ruut bara akka kanaa kan inni ittiin guduunfame kan inni ittiin goolabame keessaa bahuudhaaf waaqayyo gooftaan maccaa nama kana kan inni ittiin kaasee seenaa maatii kanaadha. Egaan Ayuudonni macaafa Asteerii fi macaafa dabalataa 4 maraa macaafaa jedhanii yoo xiqqaate ayyaana gurguddaa 3 irratti macaafa kana akka isaan dubbisanii hayyoonni immoo dubbatu macaafa kana keessumaa macaafa Asteer, macaafa Ruut, macaafa Daani'eel, macaafa weedduutaa fi macaafni lallabaa
iddoo tokkotti maraa macaafaa jedhamu. Maraa macaafaa kun immoo yeroo itti namoonni ayyaana daasii yookiin immoo ayyaana gordommoo isa jedhamu yeroo isaan kabajan kan isaan ittiin dubbifatan yeroo ta'u Waaqayyo warra kufan warra gabbadan warra iddoo dhabanii fi iddoo kan kennu ta'uusaa macaafa kanaan nu barsiisa. Egaan akka waldaatti ergaa guddaa nu qaba kun. Macaafni kun hiika guddaa nu qaba. Jireenya keenyaaf hiika guddaa qaba. Tajaajila keenyaaf hiika guddaa qaba. Adeemsa amantii keenyaaf macaafni kun dhamii guddaa nu qaba. Kanaafuu Waaqayyo warra kufan kana ol kaasee waan haaraa kan hojjetu ta'uusaa. Warra namni akeekaaf yaada keessan gashine wajjin dhimma guddaa kan qabaatu ta'uusaa. Waaqa seenaa namaa jijjiiru ta'uusaa kan keessatti bal'inaan calaqqifamudha. Egaan Ruut kanaafuu Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsi 11 kaasee amma 15tti akka kanaan nuun jedha. Macaafa Ruut boqonnaan 2 lakkoofsi 11 kaasee hamma 15 gubbaa kan jiru akka jedha. Isinii mootummaa Israa'el keerraa fagaattanii abdii Waaqayyo kenne hundumaaf keessummaa turtan. Garuu bara dhumaa kanatti Waaqayyo gooftaan maccaa karaa ilma isaa Yesuus Kiristoosiin isin warra fagaattanii turtanii dhiyeeffamtanii turedha. Kanaaf macaafni Ruut kun macaafa warra badan warra kufan warra iddoo hin qabne warra toorarraa kaatan warra galma keessan galle Waaqayyo galma keessa gashachuusaa kan inni ittiin calaqqisiisu tokkummaa keenyaaf hariiroo keenyaaf hiika guddaa kan qabudha. Kanaafuu humni fa'isu Waaqayyo karaa Israa'el keessatti karaa Ruut kanan tsabaarraqe yookiin immoo kan ol ka'ee calaqqisee boruu haaraan kan Israa'eliif ittiin ba'edha. Kanaaf macaafa Ruut hiika guddaa qabaa jechuudha. Nutis ayyaanaa warra fayyine ilaala dhaggeeffadhaa. Nuyi warri ayyaanaan fayyine macaafa ergaa gara Tiitoo boqonnaa 2 lakkoofsa 11 kaanee fudhannee ilaalle isin amantiidhaan ayyaanaan fayyitanii turedha. Tiitoo boqonnaa 2 lakkoofsa 11 kaasee hamma 14tti ilaa kanaa jedha nan dubbisa na dhaggeeffadhaa. Waaqayyo ayyaana isaa isa nama hundumaaf fayyina kennu mul'iseera. Ayyaanni Waaqayyo kunis nuyi Waaqayyo malee jiraachuu kajeellaa biyya lafaa isa hamaas gannee bara kana keessa of qabuutti qajeelinatti namoota Waaqayyoo taane akka jiraannuuf gorsee gara gaariitti nu deebisaa'eera. Ayyaana Waaqayyoo argan. Ayyaanni Waaqayyoo kun nama hundumaa fayyisa. Qomootu garaagara hin baasin. Laga garaagaratu hin baasin. Sadarkaa barumsaa garaagaratu hin baasin. Dhala namaa hundumaa kan fayyisu ayyaana Waaqayyoodha. Ruutiin Waaqayyo argachuunsaa ayyaanni Waaqayyoo nama hundumaa kan fayyisu ta'uusaa kan inni ittiin nuuf mirkanaa'e jechuudha. Macaafa Ruut kanarratti hundoofne. Kanaafuu warra keenyan girgiddaatiin Waaqayyoodhaa gargar fagaatanii turan Waaqayyo gooftaan macaa keenyan girgiddummaa kana diigee Efesoon boqonnaa 2 irratti argannaa. Warra Waaqayyoodhaa fagaatan gara Waaqayyoo tanaafsee warra Waaqayyoo harka isaa keessatti hojjetee baase ta'uu ishee macaafa Ruutti isa kana nu hubachiisa. Kanaafuu macaafa Ruutti egaan Nu'aamii fi maatiin ishee Ruut warra du'an gidduudhaa Waaqayyo gooftaan macaa abdii keessumaa Nu'aamiin immoo fudhannee yoo ilaalle warra seenaa gadhiisan warra maqaa gadhiisan warra toora Waaqayyoodhaa gadhiisan warra abdii ganamaa gadhiisan warra kakuu ganamaa gadhiisan warra jecha ganamaa Waaqayyoof amanamuu dadhaban ta'uusaa fakkeenya guddaadha. Seenaan yoo immoo jireenyi Nu'aamii harka Waaqayyoorraa sigigaatanii barruu Waaqayyoorraa sigigaatanii bobaa Waaqayyoo jala hulluuqanii ba'uudhaan warra lafa onaa keessatti kisaaraa guddaa galan warra dhala dhaban warra abbaa manaa dhaban warra geggeessaa dhaban warra tiksee dhabanii fi fakkeenya guddaadha. Seenaan Nu'aamiin kanaafuu seenaan Ruut seenaan ijoollee ishee seenaan abbaa manaa ishee kufaatii waldaa kiristaanaatiif karaa ittiin kaanu ta'uusaa fi barumsa guddaa kan nu kennudha waan ta'eef macaafni kun nu fayyada jedhee tananii dhuunfaa kan kootti kanarratti barumsa yoo qopheesse tarii jireenya fuula keenya in ijaarama kan jedhu yaade. Egaan kana yeroo ta'u macaafni kun bara haareffamaa keessa akka barraa'ee himama.
meeqaan kanatti xiyyeeffadhe dubbadha iddoo Waaqayyo gooftaan machaa Israa'el kanaaf kenne Waaqayyo maatii qabxii tokko jalatti Waaqayyo maatii Abimelekii wajjin karoora bara baraa ni qabu baay'ee alaata akeeka bara baraa Waaqayyo gooftaan machaa maatii Abimelek abbaan manaa ishee Abimelek jedhama haati manaa Nuwaamiidha ilmaan ishee lamaan inni tokko Elimelekidha inni tokko immoo Kiliyoon wala jedhaman kanaa wajjin Waaqayyo gooftaan machaa akeeka akkamii qaba jiraata jalqabe yaada akkamii qaba Waaqayyo gooftaan machaa jalqabe maatiin amma kisaaraa gale kun maatiin amma boo'icha keessa gale kun Waaqayyo jalqabee yaada akkamii wajjin qaba laata meeshee kana waliin ilaala ganama kana egaani macaafa Ruut boqonnaa tokko kaasee amma shanitti Waaqayyo maatii abbaan manaa Nuwaamii Abimelek jedhama maatii kana wajjin Waaqayyo akeeka guddaa qaba akeeka guddaa inni qabu immoo yoo xinnaate kallattii shanii ilaaluu dandeenya inni jalqabaa dhalachuu gaafuma dhalatan meemmee maatii Abimelek irraa dhalate Waaqayyo ajandaa akkamii wajjin qaba laata karoora akkamii wajjin qaba laata akkuma macaafa qulqulluu keessaa Abrahaamii wajjin yeroo Waaqayyo gooftaan machaa isa waame akeeka akkamitti isa waame kan jedhu wal bukkee qabne yoo ilaalle seera uumamaa boqonnaa 29 lakkoofsa 35 irratti hundooftanii mee Waaqayyo gooftaan machaa dhalachuu isaaniitiin akeeka akkamii wajjin qaba laata seera uumamaa boqonnaa 29 lakkoofsa 35 sanyii yookiin qomoo Abimelek irraa dhalate Yihuudaadha sanyii Yihuudaa keessa dhalate gosa Yihuudaa keessa dhalate qomoon irraa dhalate qomoo Yihuudaan kun immoo kan isheen irraa dhalate haati isaa Liyaan immoo ija laafetti jechuudha toora dhalootaa keessatti alfaffaarratti dhalatan yeroo alfaffaarratti dhalatanii akka jette mukkaatti haati isaa Waaqayyo gooftaan machaatti dhufee dhalaa afur waan kenneef keessumaa ijoollee dhiiraa afur waan kenneef amma jette Waaqayyo nan galateeffadha qaanii koo yelloo koo gadi ilaalamuu koo Waaqayyo narraa kaaseera waan ta'eef maqaa mucaa koo maqaa mucaa ishee eeyotte muggaafatte Yihuudaa itti muggaafatte Yihuudaa jechuun immoo galatoo jechuudha galataa itti muggaafatte yeroo galataa itti muggaafatte waa'ee koo kan dhagaan waa'ee koo kan hubatan waa'ee koo kan dubbisan waa'ee koo kan dhagaan Waaqayyo nu galateeffatu kanaaf maqaa mucaa koo galataa jette Yihuudaa jechuun galateeffatu egaa Yihuudaan kan isin ajaa'ibu ijoollee sadii ishee waan isin godhatte wajjin wal qabsiisee gaafa naannoo ijoollee sadii jalqaba godhatte Liyaan namaa wajjin waan haasofatti namaa wajjin xiiqii keessa galti namaa wajjin lola keessa galti kanaaf maqaa sookoo keessa baatee kallattiidhaan maqaa gara Waaqayyoo jechuu keessatti geeddaru innis maalidhaa namarraa kaaftee isa jalqabaa ilma dhagatee isa kaanu Niftaalem jettee maqaa garaagaraa iddoo muggaaftee hidhii ammaa kaasee maqaa mucaa koo adda biraa jettee muggaafatte maqaa mucaa ishee jettee Yihuudaa jechuun galateeffachuu jechuudha akka isiniin jedhe kanaafuu ija ishee namarraa ija ishee foon qabeessarraa ija ishee isa lafaarraa kaaftee gara Waaqayyoo tol kaaftee kanaafuu dhalachuu isaatiin hundinuu Waaqayyoon hin galateeffataa waa'ee mucaa kanaatiif hundinuu uffee jedhee Waaqayyoon hin argata jettee kan isin ajaa'ibu gulantaa ijoollee godhachuuse jalqabaa Liyaan eenyuun dhaabdee Yihuudaadhaan dhaabdee egaan inni kun dhalachuudhaan waa Waaqayyo gooftaan machaa akeeka wajjin qabu haati kan ishee irratti raajjee yeroo ta'u abbaan isaan immoo akkasitti hin jedheen kun iddoo guddaa qaba macaafa qulqulluu gaafa qo'annu gadi ta'eef mee dhaggeeffadhaa gaafa immoo abbaan isaa jireenya isa lafaa fixee gara jireenya Waaqaatti darbuudhaaf jedhu gara abbaa isaa gaafa dhaquudhaaf jedhu isa dhumaa siree isa dhumaarra ciisee abbaan isaanii akka kanaa jedhe mataa isaanii qaqqabatee Yaaqoob biyya Gibxiitti gabbu'ee yeroo buddeen barbaachachi dhaqanii akka kanaatti hin jedhe ilma isaa kanaan Yihuudaan wanta isa mudatuuf milkaa'ina jajjabaa Waaqayyo gooftaan machaa dura isaa kaa'e akeeka guddaa Waaqayyo gooftaan machaa dura isaa kaa'e qooda gaarii Waaqayyo gooftaan machaa dura isaa kaa'e yeroo itti
raajira waan ta'e bara dhumaatti waan si mudatu gaafattiin jedhe tokko jedhe akkanaatti hin jedhen obboloonni kee si galateeffatu jedhe 49 irratti argatu uumama 49 obboloonni kee kun si galateeffatu jedhe ila ati mucaa galataadhaa jedhe galataaf uumamtee jedhe ati weedduudhaaf uumamtee jedhe inni jalqaba akka kanaatti hin jedheen ati yennaan alachuumti kee qomoomti kee sirraa dhalatu jedheen hiddi sirraa dhalatutti hin jedheen ila harki keessan jedheen mataa diina keessanii qoosee diina keessanii gatiitti diina keessanii gara raataatutti hin jedheen ila olaantummaan kan keedatti hin jedheen warra si dhaala warra si dhiiban gara irraa si dhaabaatti hin jedheen kanaaf harki kee irreen kee gatiitti diina kee gara irraa dhaabbataatti hin jedheen kanuma abbaatutti hin jedhamu gara du'aatutti hin naqe akkasitti hin jedheen itti aansee obboloonni kee fuula obboloota kee obboloonni kee fuula keetti maa ta'u gad jedhanii si sagaduutti hin jedheen wandimoochi abboochi lijochi በፊት ይሰግዳሉ gad jedhanii si sagaduutti hin jedheen mootii taataa aangoon jabinni olaantummaan keedhaatti hin jedheen eeyuun jedha hidda Yihudaadhaatti hin jedha olaantummaan keedhaatti hin jedheen kan isin ajaa'ibu immoo obboloota gidduu maalummaadhaan akka inni ittiin beekamu maalitti akka inni fakkeeffamu abbaan isaanii kun gaafa fakkeenyaan dubbatu Yihudaan leenca isaa fedhaadhaa jedhe leenca gatiittiin isaa qoleen isaa kun guutee ol socho'ee gad socho'ee naasisuu jabaadhaan kan socho'u ati ennaan obboloota kee gidduutti leenca isaa fedhaadhaatti hin jedheen kurkuraa isa reefu ol guddachaa jiru atti hin jedheen abbaatutti hin jedhamu iddoo ulfinaa isaa kennamuun dubbachaa jira saba Waaqayyo gaggeeffadhaa inni gara biraan immoo uleen mootummaa isin gidduudhaan dhibamutti hin jedheen uleen mootummaa uleen geggeessummaa uleen aangoo uleen olaantummaa si gidduudhaan dhibutti hin jedheen akka sadee boolame eenyummaa jijjiiramaa akka isaan qabaatan Yihudaa የአንበሳ ደቦል ነው ድል መንሳት የበላይነት የእርሱ ነው ኦላንቱማ አንጉማ ካንሳኔ uleen mootummaa isaan jira kanaaf eenyummaa jijjiiramaa akka kana waa'ee Yihudaadhaaf waa'ee Abimelekii qomoo isaaniitti barraa'ee kan jiru kana barraa'ee kan jiru ajandaa Waaqayyoo keessa iddoo olaantummaa jiru abbaan isaanii kan itti raajee kana Museen immoo akkasitti hin jedhe Matsaafa keessa deebii boqonnaa 33 lakkoofsa 2 Museenis kottaa irree nama moosin deebisaa inni qooda isaa gosa Israa'el kudha lamaan akkaataa akkasitti Waaqayyo tokko isaanii ajandaa wajjin qabu karaa dhalootaa karaa abbaa isaanii karaa Musee yaada isaanii qabu Waaqayyo gooftaa mataa akkatti isaanii mirkaneessaa ture mee Museen maalitti hin jedhe lafa onaa Mo'aab keessatti gaafa seera keessa deebi'ee isaanitti isa dhumaa adeemuu gaafa jedhu maa jedhee eebbise laata Musee bareekanno akka sireen keessa deebii 33 lakkoofsa 2 akka sireen yaa Waaqayyo Waaqatti dubbata sagalee Yihudaa iddoon jirutti dhaga'ee argitanii akka hoolaadhaa fi akka tiksee akka haadhaaf akka ilmoo macaafa qulqulluu keessa adda kan godhu waldaa kiristaanaa Waaqayyo gooftaa macaa sagalee isheen dhagaa tiksee dhugaanii hoolota isaa sagaleedhaan beeka jira yaa Waaqayyo jennaan kadhannaan kadhate sagalee Yihudaadhaa dhaga'etti hin jedheen sagalee isaa si biratti beekamaa haa ta'u iyyanni isaa si biratti beekamaa haa ta'u waammannaan isaa si biratti beekamaa haa ta'u itti aanseetu kadhannaa Museen kadhatu gara qomootti gara saba isaatti moo isa gashitti hin jedheen garaa saba isaatti garaa saba keetti isa gashi gara qomoo isaatti gara lammii isaatti isa gashitti hin jedheen iddoo dhaqatti immoo harki isaa gootaa ta'u argitanii harkarratti kadhateera harki isaa hajabaa ture irreen isaa jabaa ta'utti hin jedheen maaliif edda uleetti laatte edda abootti laatte edda aangootti laatte edda olaantummaatti laatte Yihudaan irreen isaa kun hajabaatutti hin jedheen Musee turratti kadhachaa jira waan inni hojjetu warra qixxaatu waan inni qabatu immoo garmaa dhaga'u waan inni karoorse fi kana bahu harka isaanaa jabeessee Waaqayyo jedhan ulee takka jira gatii ta'e
kadhannaan keenya maal fakkaata? Maal jennee walii kadhannaa maal jennee walitti waamman Museen akkaataa akkasitti kadhate akkana bexalaatochi ላይ ረዳት ይሆንለታል harka isaa diinota isaa irratti immoo ati gargaara ati ooshaa ati faccisaa taataa ittiin jedhe karaa Musee waaqa gooftaa maccaa maatii kanaaf ajandaa ni qabu kanatti maa irraan gadee deemu ree booda walitti nan qaba maa irraan gadee deema malee maan fokkisoo deemuun kun sadaffaa irratti inni jalqabaa dhalootaan hin jedhee inni lammaffaa abbaa isaanii Yaaqoob tundu maal akkanitti raajii isinitti hime inni sadaffaa Museen moo lafa onaatti eebbisan isinitti hime ajandaa waaqa isaanii wajjin qabu karaa kana bakkeetti baaseera arfaffaa irratti immoo waaqa gooftaan maccaa maatii kanaaf qabu iddoo isaan naannoo dunkaana wal gahiitti iddoo isaanii kenname ilaalame iddoo isaanii kenname eessan yeroo saanduqa kakuu waaqayyoo baatanii lafa onaadhaaf fudhanii biyya aannan damma yaasutti dhaloota lafa onaatti dhalatanii lolatti beekamoodha saanduqa waaqayyoodhaaf hin loluu warra jedhaman kana hin baatu warra jedhaman ajaraa waaqayyoo kana galfata waaqayyoo kana kennattaa waaqayyoo kana hin baatu jedhamanii umuriin isaanii safarri isaanii waggaa 20 ol kan ta'ani lafa onaa keessatti dhalatanii jireenya lafa onaa baranii saanduqa kakuu waaqayyoo kana baatanii biyya aannan damma yaasutti hin ga'a warra jedhaman iddoo isaanii kenname laala kunis iddoo guddaa qaba macaafa qulqulluu keessatti gaafa eessa dhaabbannee jedhan waaqayyoof safartuun keenya ulaagaalee waaqa gooftaan maccaa nuu kenne isaa olmoo isaa gadi mila dhagaa sirriitti mila dhaggeeffataa sirriitti kaan koree dhaga gootaatti galfata nutti kennateera na dhagaa calisee dubbachaa jiru ila koree dhaga gootaatti nutti kenne koree jaasolitti nutti kenne hojjettoota wangeelaa jedhee galfata nutti kenne naabaadhu kakuu koo jedhe saanduqa kakuu koo naabaadhu koree mandaraatti nutti kennateera gartuu kadhannaa keessatti nutti kennateera tajaajila ayyaana adda addaan nutti dhangalaasee galfata nutti kennateera waaqayyo ba'aa nutti kenname kan akkamitti baannaa safartuun jireenya keenya maal fakkaata fuula waaqayyootti iddoo waaqayyo gooftaa maccaa nu ilaalaa jiru moo iddoo ofii keenya ilaallachaa jira laata kanaaf naannoo dunkaana walgahii waaqayyo keessatti yeroo ijoolleen Israa'el saanduqa kakuu waaqayyo baachuudhaaf dhaggeeffadhaa gosa afuriidha kallattii afuriin ijaajju gosa sadii kallattii afurii warri jalqabaa karaa bahaa warri lammaffaa karaa dhiyaa warri sadaffaa karaa kibbaa warri kan biraamuu karaa kaabaa dhaabbatu adeemsa ijoolleen Israa'el tarii ergaan guddaa isinitti ulfaachuu danda'a barsiisaa isinitti barsiisu kun tarii ulfaataadha ijoolleen Israa'el kun yeroo saanduqa kakuu waaqayyoo baatan akkaataatti saanduqi kakuu waaqayyoo isaanitti kenname hubannoo jabaadhaan gaafa laattan milikkita fannoodha milikkita fannoo attamitti warri kaan kaaba dhaabbatu warri kaan kibba dhaabbatu gosti sadii kaaba gosti sadii kibba gosti sadii baa gosti sadii dhiya kanaaf akkaataatti dhaabbatan rogaa fudhachuudha kaaba kibba baa fi dhiya kun mallattoo fannoo saanduqi kakuu waaqayyoo gidduu kanaa jedhanii walitti buufanni waaqayyoo gidduu isaanii jiru naannoo kanatti argaanii jiru yeroo gara naannoo kana waaqa gooftaa maccaa gosa Israa'eliin iddoo dhaabbannaa isaanii qoodee gosti Yihuudaa kallattii ba'a biiftuutiinidha seera lakkoofsaa boqonnaa 2 kaastanii argattu baatu isaanii kennan kallattii aduun ba'u kallattii biiftuun baatu kallattii ifti ba'utu gosa kanaa kennan ragaa kallattii aduun ba'u kallattii ifti ba'u macaafa Hisqeel 47 keessatti kallattii kana burqaa haaraan gadhiifatee mana qulqullummaa keessaa gara ba'a biiftuu ni jedhu burqaan guddaan gadhiifatee xuraa'ummaadhaa fi hammeenya addunyaa kanarraa gulguleessee isa dhumaa waaqa gooftaa maccaa eebba haaraa burqaa haareffamaa kan hin gadhiisu kallattii isa kanaatiin kanaaf Yihuudaan kallattiitti waaqa gooftaa maccaa burqaa haaraa gadhiisisuu fi kallattiitti waaqa gooftaa maccaa burqaa haaraa isa dhumaa
ijoollee isaatiif baasu qixa kanaan dhaabbadhaatti hin jedheen. Qixa isaan dhaabbatanii jedhan akka gosaatti qixa kanaan. Bara duriitti waraana bara Dargii bara Haayile Sillaaseetti akkanaa jedhu ilaa akkanaa jedhee barsiisu. Fiita uraarii bitee fiita uraarii jechuun warra utuu adeemanii warri kan jallaa immoo dajalii jedhamu. Warri karaa bitaa immoo qanyaasmaa jedhamu warri karaa immoo giraasmaa jedhamu. Naragaa meeshaan itti dhaggeeffadhaa dootu warra uris turetti tola waan akkasii dhaggeeffadhaa giraasmaa biyya aannaniif dama yaasuu keessatti iddoo isaanii kennametti bu'ee yoo dhibee walitti nan qabaa. Mee biyya aannaniif dama yaasuu keessatti iddoon isaanii kenname iddoo kamii? Finyoon safara isaanii qoolli isaanii eessara isaanii bu'e. Macaafaa Iyyaasuu boqonnaa 15 irratti argattu lakkoofsa 20 kaasanii 23tti. Gosa Yihudaadhaaf isa Abimelekii fi Nuhaamiin keessaa ba'an jechuudha keessaa dhalatan. Gosa kanaaf biyya aannaniif dama yaasuu keessatti iddoon isaanii kenname macaafa qulqulluu keenya keessaa Iyyaasuu 20 hamma 63 gidduutti kan jiru keessatti barraa'ee jira. Lafti isaanii kenname kun qonnaadhaaf ilaa albuuda garaagaraatiin kan badhaadhe. Iddoo lafa isaa keessaa albuunni jajjabaan keessaa budduufamanii ba'an. Isa garbichi Waaqayyoo ammallee lafti hin qabamne baay'ee jira kan inni ittiin jedhee albuunni jajjabaan, warqee jajjabaan, qonnaa jajjabaan iddoo inni achi keessa guute. Walumaa gala laa dhaggeeffataa gosa kanaaf iddoon kennamu iddoo 110 kennameef. Magaalota 110 kennameef gaafa lakkooftan. Magaalonni 110 kun qonnaadhaaf hin mijatu, misoomaaf hin mijatu, midhaan facaafachuudhaaf hin mijatu, itti jiraachuudhaaf hin mijatu iddoon isaanii kennaman kun. Biyyoonni baay'een naannoo baay'een oomishaan beekamaa, midhaaniin beekamaa, iddoo gixandumaatiin sabi Waaqayyoo keessumaa gosti Israa'el irratti gosti Yihudaa irratti aara galfatee jiraatudha. Egaan bifa addaatiin immoo bifa addaatiin GPS'dhaan immoo gaafa ilaalaman immoo maatiin kun GPS iddoo teessuma keenya addaan lafa irratti jechuudha. Ani maatiin tokko manni keessatti argamaa waldaan amantoota buqqaa jaatoo keessaa waldaan amanuu mana amanuu isatti argamaa jettu yoo taatan GPS ilaale specifically iddoo isheen itti argamu sun gaafa ilaalamtu akka kana qomoon Abimelek Nuhaamii wajjin iddoo san jiraachaa jiraatanii በጣም የሚገርማችሁ ባይ ከርስ አጃይቦ ቤተልሔም ይሁዳ ቤተልሔም ይሁዳ ቤተልሔም jechuun biyya midhaan jechuudha biyya oomishaa jechuudha biyya biddeen jechuudha biyya midhaaniin badhaadhe biyya yookiin qe'ee yookiin mandara yookiin immoo naannoo oomisha jajjabaadhaan badhaadhe jechuudha. Kanaaf mandari kun mallattoo itti Waaqayyo gooftaan machaa namaa Waaqayyo kallattiidhaan iddoon itti wal argu garbichi Waaqayyo Yaaqoob iddoon itti Waaqayyo wajjin kallattiidhaan wal arge seera uumamaa 28 kaasanii itti argatu. Yeroo ta'u maqaan addaa tokko maqaan keessa naannoo dooshin jedhatu maa jedhan ta'u. Malu dosin teman-teman itu pamer ke tidak dapat. Betul. Dan Bayram macam mungkin sesi gosti Abimelek itu Nuhaamii ke sahabat ibu si ada subakar. Efrata ya. Perempuan Efrata masih ini kamu makasih. Efrata Betlehem Efrata. Macam Betlehem Efrata. Ada wajib yang baca sedikit jadi doa itu bukan macam dalam sedikit baca.
Addunyaa hafuuraa keessatti duwwaa gooftaa macaalu waldaa keessaa dhaabee jiru dubbachaa jira. Iddoo qoree wanqeen dhaabee jiru dubbachaa jira. Iddoon dhaabee jiru. Bakka inni kaayee jiru sitti maa jira. Malee seenaa soo kana kana sitti maa qoleti. Iddoon dhaabee iddoo inni dhaabee jiru waaqa. Bakka inni dhaabee jiru waaqa. Yaada kan inni wanti qabu waaqayyo. Iddoo spesifikaalee gabaa kan ilaalan iddoo sana dhaabatan. Beekedan Efraataadhaan. Efraata jechuun ija qabummaa kallattii lamaatu. Kallattii lamaan ija qabeessa ta'u, bu'aa qabeessa ta'u, oomisha kan qabaatu. Oomisha kan qabaatu. Dirrib firee ammaanne qabaatu isaa dirrib firee ammaanne. Dabil fruitfulness. Dabil effectfulness. Ija lamaan gosa lamaan jala. Kallattii lamaan jireenya isaanii warra eebbifaman huleedhiif dachaa eebba dachaa lama, ija dachaa lama, sanyii dachaa lama, kabaja dachaa lama, ulfina dachaa lama jechuudha. Daawit bara dargaggummaa isaatti iddoon jiraate dhabbolotaan kun. Iddoon kun biyyaaf dachee irratti garbuun hedduminaan oomishamu waaqayyo gooftaan machaa Israa'eliin kan bitu Israa'eliin kan geggeessu dirree inni eger irraa baasuudhaaf jiru lafa waaqayyo gooftaan machaa akeeka guddaa wajjin qabudha. Mikiyaas boqonnaa 5:2 waaqayyo yoo as keessaa masii baase Mikiyaas boqonnaa 5:2 iddoo kanaabaa guddaan iddoo kanaabaa geggeessaan iddoo kanaabaa hayyuun iddoo kanaabaa Fureen Israa'el iddoo kanaaf ati yaa Beetlehem Efraataa mandaroota Israa'el keessa jiran keessaa xinnaattu yoo inni masii geggeessu achi keessa isaa baatti hin jedheen. Mikiyaas 5:2 Maatiyos 2:5 egaa walittan qaba. Walittan qaba. Abimelekee fi maatiin isaanii iddoo ulfinaa kanarra jiraachaa turan. Bakka kabajaa kanarra jiraachaa turan. Bakka ulfina qabeessa kanarra jiraachaa turan. Bakka ayyaanaan guutame kana keessa jiraachaa turan. Bakka waaqayyo gooftaan machaa ulfina guddaa itti argatu kana keessa jiraachaa turan. Waan gurguddaa shan dubbanne iddoo kana kan jiru. Haa ta'u iyyuu malee akka isaan iddoo ulfinaa kanaa gadi sigigaatammaattu isaan godhe. Tajaajila waldaa kiristaanaa irraan gadee kan deebisu maali? Guddina fuula keenya kan nuti quucasu maali? Maali? Maaliif iddoo barbaadamne kan hin jenne kan nu godhu? Maaltu gaara ulfinaa waaqayyo gooftaa machaa irraa nu dhaabarraa irraan gadee nu deebise? Maaliif iddoo barbaadamneef ija barbaadamne akka nu godhanneen hin dabale kan nu godhu? Kan nu maseensu maalidha? Maseenummaa hafuuraa kan nuti fidu maalidha? Nu waamee harkatti waan lama du'e waan sadii du'e. Ilmaan ishee lamaa kaadhan harka du'an. Abbaan manaa ishee irraa du'e. Dubartiin kun gaddaa boo'ichaatti hafte. Dachaa boo'ichaatti waldaa kiristaanaa bee tajaajilatti waamamnee akka nu boo'aa hamnu kan nu godhu maali sagalee waaqayyoo maal nu barsiisa? Sutadhe sirriitti himaa. Maalidha? Mindin nama? Maal nu barsiisa sagaleen kun? Seenaa nu amiraa maal barra? Tadi garaa keessanitti mi'a hubaachuu nan dubbadhaa. Mindin nama? Dhugaa sagalee waaqayyoo gadi ta'ee fi kun jiraataa sagalee waaqayyoodha. Maalidha kana kanneen nu irraan gadee deebinu kan nu godhu? Aገልጋዩን ከክብር ከፍታ የሚያንሸራትቱ የጠላት አሰራር ብቻ ቶፍታት ሰይጣን ይፈለዳም ማቲ ከነ irraan gadee deebise ማለት yeroo hundumaa waaqayyo dhukkuba keenya furmaata nu fidee dhufte Malikobas ajeelota bakkaawwata kun barbaadanii dhaabbadhaa sibbaa nu jenne waaqayyo guyyaa dhagar guyyaatu hojjetamu nurra jira gati ta'ee fi iddoo hanqina keenya iddoo nu qophaa'e nutti agarsiise iddoo hanqina keenya ammoo nutti mul'ise iddoo hanqina keenya sana utubee dhufee ayyaana isaatiin nuti utubee akka nu yaada isaa keessatti guddoo nu barbaada. Akka waldaatti akka tajaajilaatti akka dhuunfaatti iddoo waaqa gooftaa macaasii kenna iddoo kamiidha. Moo nyaatee bulaa amma yeroo gaaf tokko adaayinatti jenne. Yaadattu fira adaayina wajjin ture galtuu ta'e wajjin adaayina bulleera. Sini garee jimmaree nyaatee bulaa ma jira. Caallisee maaliif akka jiraate kan hin beekne jira. Nuyi akka kanaa miti baadhaa jedhe waaqayyo.
وانو تكنت كبا انكوان كنتان تكنت كبا واجه قفتا مچا ادرانو تكنت كبا واجه قفتا مچا ادنا تاو كيسا واقع يوركا غلفتا بوتا نيتو ها ادرافون رجو ادرافون رسبا واقع يو ادرافون كنمو في تاني بام يوتا اتغابتامنا ابان كنا سكن نغابتا كاتا كنا كينيا ات راونون كنابو جروتا كن ماتوران غدي دينسي ما تفوكسو دينسي ما تكسر واقع يسالت الإمام بالي الدو أما جد المشانان كان بودا شانان كان تكسر الإمام بالي ما توه الدو سان الدو فلك أبي سلا الدو جان دوبت الدو سان الدو كنارا كالتين دو مان الدو إبان بدورا كنابيدا سانيه كنا كيسا كنتة سدوما الدو buruka wali buruka gajah ladon njiru nakan ditingere do ko berbat jinna ama takata ka to ko komi ini gajah labu ka sagarati ko ma na daga sini to ko komi ini gajah labu ka ashi ya era makina ka ba mar ka dan ka ba bisa tera dan dalil tera garun ni waka kamu tu faham तो कितना वर्गेजरे ना तो वर्गेजरे ऊपर मेरा क्या पता मेरा itu lawan kota macam itu baca dia bukan toko ni jadi tidak mampu daerah bakal itu watanya di banyak mah gara-gara urusan itu pemar toko mau di barang di Karawang merah ini orang daerah ini dalam daerah gajah ada buat kantor aja. Warna ada pun bokam. Mula tahu akarnya jauh, bok sabar untuk pakai tika. Isam cuma cere-cere pakai bahasa. Kini dia meniru dia mau lagi tahu ya tersakai masalah. Nah, minggu. Nah, wah kayu kota macam sanyi warna kana. Hoji kuda tidur jete. Bara bota. Fiti kali bitin. Awulah. Agenda kuda baru kuda nuko pesa wah kayu. Butuh batus. Hingga tes sudah coba batus. Iwan bukan aus. Anu akan kota macam si wajib akhir kuda kawan menjadi wah kayu. Amin. Karena awak kawan itu berbuat pemukul. Kamu warna mana? Ini dah lama bodoh. Ada tahu batu roblo itu rumah. Ya orang kufayo saya. Wakil kota macam orang boleh. Bang itu cuma mereka. Maka Yesus nurahin bana. Nurahin saka wakil. Karena orang itu wajar orang ini dah lama. Akada akan wakil itu sudah muka. Karena akan berbaca sah. Biar kami wadah Kristen akan yang bukan yang musyrikan. Tuhan kami itu fajar. Mari kita mawar. Ya wakil Kristen habis. Beda lah, kata dia hanya kan bisa gede kan benda. Ilmu di sessionnya tetap kata dia, arti itu. Ilmu apa kata dia? Ilmu lama apa kata dia? Abang apa kata dia? Gesa kata dia. Kambal tu kata dia, kampung sudah kata dia. Kampung pakai kalau sudah kata dia. Kayak buat agak dia tetap kata dia mau cepat. Hati kesanggasan ya, aku sama jadi nama ramai. Ya, bukan di wajah dia, tinju injil nama ramai. I'm speaking of the church. Macam itu apa? Dua tahun balik sama dia toko Walda Kristana ke anggaponi baik, daga gun baik, macam itu mengutupan. Daga jesin dah mereka lomjua. Harga dua terbetin. Daga jasa baik yon harga dua tak. Mata kan dua tak. Macam itu jilenya kisah yon juga asal kuku lain. Kefan ngatade. Satu malam aku tak macam kayaknya Tuhan dia bisa bawa kaya. Karena aku lain kepada butuh di sana apa takut itu bila manu kandak tidak manu yo Israel tidak dipaten. Tidak dipaten. Dogut. Batu. Mereka waktu dosa dipaten. Di bawah dipaten mereka murasa syekh itu dipaten satanuti. Yo akka gofta macajire yo ana yo ko karal kallati gar brati wali yada chineti bumna memme tofta setanitini fayadame iddol finati gannama busu tofta setanitin iddol finara gannama busu shagana dubade wali tigaba tofta shilalla sagar bramo karati yalaban konka esh waqayo
maatii Beetlehem Efraataa amma kan isin salphaa Efraataa jechuun firii dachaa lamaa jechuudha. Firii dachaa lamaa maatii Beetlehem Efraataa wajjin kakuu gurguddaan ni qabu maal akka ta'e iddoo ulfinaa Waaqa gooftaan machaa isaanii kenne ilaalleerra. maatii qomoo Abimelek kanaa wajjin dhalachuu isaatiin Yisihaaqiin Museedhaan naannoo saanduqa kakuu fi akkasumas immoo biyya aananiif dama yaasutti mandaroonni 110 warqeef albuuda misoomaaf oomisha adda addaatiin kan guutamte ta'uusaa ilaallee Waaqayyo gooftaan machaa iddoo addaa isaanii kennamu Efraataa ta'uusaa ilaallee Efraataan iddoo namoonni jajjabaan akka Saamu'eel jiraatanii darban warra Waaqayyo gooftaan machaa dhimmatti ba'e hundi isaanii iddoo isaan jiraatee darban. Kanaaf mallattoo tokkummaa waldaa kiristaanaadha. Kanaafuu kaayyoon seexanaa guddaan inni jabaan akeeka Waaqayyo gooftaan machaa ijoollee isaa kanaaf qabu kaayyoo Waaqayyo gooftaan machaa ijoollee isaa kanaaf wajjin qabu akeeka Waaqayyo gooftaan machaa ijoollee isaa kanaaf wajjin qabu dhabsiisuudha. Attamitti moo dhabsiise de? Attamitti dhabsiise? Tooftaa seexanni itti dhimma ba'ee iddaroota kana iddoo ulfinaarraa gad darbate maalidha? Mata baruutti barumsa guddaa akkaataatti seexanni dhimma itti ba'ee nu hubachiisa. Tarii mata duutti gara iddoo biraatti illee kallattii biraan dubbadheera warra wajjin kadhanne inni jalqabaa lammee barreeffadhaati lama qabxii tokko jiraate gidiraa fi dhiphina beelaaf hongeedhaan rukutuudhaan beelaaf hongeedhaan inni jalqabaa beelaaf hongeedhaan nama dha beelaaf hongee hongeessaan nama dha ni gale hongee beelaan nama dha Ruuti boqonnaa tokko lakkoofsa lama beelaaf hongeedhaan naa Ruuti boqonnaa tokko lakkoofsa lama Beetlehem mallattoo bakka itti samiif lafti waladu uumama 28:16 irratti argattu mallattoo samiif lafti itti waladu iddootti Waaqayyo gooftaan machaa kallattiidhaan haala namaa gararraa dhaabbatee dubbatu kallattiitti Waaqayyo gooftaan machaa warra kansaa ta'an warra isaa wajjin akeeka qabu iddoo inni itti kallattiidhaan dubbatee galma isaaniitiif immoo ejjennoo qabu mirkaneessuudha. Kanaaf ijoollee Israa'eliin warra Beetlehem Efraataa jiraachaa turan rakkinni guddaan isaan mudate keessaa inni tokko saba kana wajjin ijoollee kana wajjin maatii kana kan mudate warroota akkasila siliin jedhee yeroo kadhannaa addaa waliin qabaachaa turetti dubbadheera ishee kana COC jabaa itti namni ilaalamee madaalamee fuula Waaqayyootti kan Waaqayyo ta'uu keenya kan nutti hin beekamnu alangee cimaa akka afaan bara kanaatti immoo COC jabaa namni kakuu ittiin ilaalamu beelaaf hongeedha. Bakka kuni maannim sun ilaaffate mikkibba taallaa fatanaana. Ani immoo iskoopperee tana moggaafadhe akka afaan qottachuudha ingiliffaan iskoopperee moggaafadhe jecha gabaa jedhaa spiritual certificate of competence in jedhe iskooppii jedhe iskooppii daangaa jechuudha inni kuni calalamanii madaalamanii hungulaalamanii abiddaan fiinanii ilaalamu jechuudha spiritual jechuun hafuuradhaa certificate jechuun certificateidha competence jechuun immoo ga'umsadha spiritual certificate of competency kanaaf waraqaa eenyummeessaa waraqaa ga'umsaa yookiin madaallee kan hafuuraa itti namni qabu keessa darbu jechuudha kanaafuu tooftaatti seetanni namoota baay'ee gad darbatu keessaa tokko beeladha hongeedha waan lafa seetanni danqaraa jabaan ni qabu yeroo hundumaa karaa namoota kafuurraa beeladha hongeedha kanaafuu beelli hongee kun eebba namaa karaa dhaaba
أتمت إسلتني مام إسلتني مام توفتاسي أني تفيد الدول في نارا جنة مدر بدو إني جواب إني قدام بيرال بيلي أكاسنين جده هي كيسا أفاني براستي وجني رهاب كنا وجين كول كباتورا بل أشو كنجر وجوار كبات بل إفاتشو ديرير فاتشو برديم فاتشو كنجر وجوار كبات غابا بيلي جرو إتاني برديم فاتشو جرا غابا بيلي جرو إتاني برديم فاتشو جرا برا كوفارا بنا بيلا نما ويا نالكا برا بيلا برا كوفارا برا بيلا نما ويا أكثر واقع واقع كسرائيل أنا النبي أنا ندم باسو تسينغاشا لكن نكاد كوفان دندسو تنجري كوفان دندسو وانو جتماتو مرمات تسينغاشا غارو غافتشيسو هنياتا هنوكتا إكروفتا يروكنا إنما كوفا تسينغاشا تنجري كريستنا كنا كريستنا برا بيلا مو كريستنا كنا كريستنا برا كوفا چال ديبيسا سنيس برا ولا سونو تماتو مو برا لولي تماتو مو برا تيكينو تماتو مو إنو غابا فويا فنو جيري كريستنا كنا فوري كاري كبيراتا غابا فويا كيساو غابا كنو مني كاكامو فويا كامو ماننا كبيري كوتا غابا إنو فويا إنتني تأجنو إنتني كارنا نوكا تيباري غابا فويا كنو كساتوا برا ولا سو كيف هذا بين نورا هم بتشوفوا كنتالي وهكذا قلت ما تجا جوليسا كنني تمادالي كنني تني سيريسي كنني تبوجي ولدات السنة بكيت باسو ينهار زمن لك هذا يأكلنا بو دوبار عادي بوكات كذا بتبغى واقع غافل سينغا واقع كنا جالس سباس رايين وغايو كيسو بنانيا يا سباكو هكذا فلوينا واقع بيت مجلس كاب يا عادي أتتنا واقع ساتين فرقولي نمو يا فرقو سباكو بنانيا مكاجا جواب بسانجل كبار كذا بتنينا نواقع سنجي وغاوو سو مالك تيجي واقع مالك تيجي واقع إيه ستة عندي نرفع شيء يسوع كريستوس وجالس أجا سيد أنا من إيش هو قابلنا سبحانه سيارته أجل جلوتو يجمعه وتو يسوع كريستوس بينما كيسة تلا لنا دولي إيه تلا لنا يسوع إيه تلا لنا تلا ساكيا ماركة سجيس قابته betul sih gabate sahya kabe tu masih maaf kan sah plastik ini Amerika satu yang itu gapa ni darah gabate itu ni si Tony nama sah kan aku alu tu mana aku orang cakap itu nama oh ya sudah baik cuma dia tak ini Haleluya sanggata anak sih yang dulu makanya kalau saya suka itu namanya dari wakayo or kasu labar sisa gapwani or kasu labar sisa jadi so kasa jawab gapwani or kasu labar sisa amin kerja kono saya bisa sakit kesan aci yang kaku sendiri kalau mati sama kenapa Dubater terus, gagal langsung mana kira dia, gagal mana kira dia, gagal dua istirahat itu, gagal buka apa ada dubari, waktu waktu mereka semua buka kaki, abjad ini kita silat itu abjad apa? Karena leba dari sini leba, dua sini leba. Karena jawab ada bawa jawab tamu cakap sekian ada, misalnya fina, Inno foyo nari madam na mikenge bada foyo ay kanyo jenno wa ka bofta mata jilo no toyo hokko su to kono dande nyano jira tino la kenne male bada sa chiri bachade mu kana ma sanu kya ine bane dan du kana chiri bachade mu ni dire nya ga isi ya dekke ra tuni ya mi ya ahre ba
Kana waaqa gooftaa macasii hoosittiin ijoollee isaas jalqabaa gabbuusee sirreessee akkoo namoonni bookshee jedhan takkaaratti nama rukutanii garagalchuu tuunis sa'aatii 24 maal hojii wallaan soqab sibiila hojii wallaan soqab amma kubbaa miilaa namni qe'ee dachaa inni ta'e jedhan leewwannaadhaan Ronaldoon kana gashuudhaaf kan isin ajaa'ibu sibiila meeqaa wajjin wal'aan sootti hin qabe otomatti noo fiigaa tapha kana baay'atee sombi keenya takraaraa kee asitti uffisee dhudhamu tuufuu malee waan nama lubbuun nuti haa illee lamaan iddoo waqtii malee kasatti kan ol nu guura hin ol nu qaale guuram nama tuba fiigaa nu jedhee waa baqaan nuti malee waaqayyo sanyii nama hokkisee du'a waa fiigaa mee nu baay'ee What if he can walk go? He has the light of go. What can I tell you? Shaka, I said, what is it? What the matter? What the matter? Madam, can I shaka case you want to leave it? Well, can I money? What the boy? Because itu Ethiopia ada apa? Kapan bahasa Ethiopia Malo Ibu Malo betul akan saya katakan itu. Orang Ethiopia kemarin di kahara Malo bau jenani, jenani. Kasih saya kalah betul juga tu. Ini malu cuma ada sedekah nama fikir saya betul. Rakin ni kau agama, kaki ni kau agama, oh tu agama. Dolar ni kalau anda nak lagi kita. Karena bos saya, bukan halal ni. Dolar itu ketin saya urut tu, dolar itu mukul alergan ni. Akka pada salam ini, mereka nuta. Bebas agar beri dipat, mereka nuta. Kamu tu mereka nuta. Dipat. Kita ni, almost kara too much. Haram aku masih santama, kau dipat aku kerana naro kerana cek. Miliona be gaafach as galu bakka inni jenna ngure bakka namich kana afni waya na asadi se waya mali bo rakina ko bakka me kaya sana gaafo chiste kana afo lafa una kafu no amni lakin gudda sani kan gadi sandal bachi se beeran seetani beerat terki biya beetel bitti beerat tufe beera jabaatu tufe biya rawal lamani beeruftu kanato beeratu tufe Beelirraa dhufuu sarara kan kee gaddar bataman namoonni beelaan gaddar batamanii gadi guddaa kaffala macaafa qulqulluu keessa mutti baay'ee argina. Baay'eetu kana keessa darbe. Baay'ee kana keessa cee. Abiraan fakkeenyaaf kana keessa darbeera. Uumama 12 kaasee. Hisiyaa kana keessa darbeera. 26 tokko kaasee 17 obboloonni kadhannaa addaatti hojii turre yeroo darbe wal jedhaale. Waa'ee Yaaqoob kana waa'ee Isihaaq dhiifama. Dachagera ritti wala jillaale Yaaqoob kana keessa dabe Yaaqoob immoo gaaf tokko tulumna sas waa'ee Yaaqoob immoo fakkiin qabu waa'ee Yaaqoob immoo barumsa addaa innis waan inni ittiin qorame ilaalame beelaaf qarqalloo guuran biyya Gibxitti gabbuuse Waaqayyo akka dhaqan gaafachi gaan immoo biddeen itti kennuu didi silaanni biyya lafaa akkasidha isa booda hojjechiisate Ada tu saya mak awal tak kotor terti dulu. Wah tino jadi sana. Nah, wah tino tiga nani. Oji kuda jadi baju. Lah, wah tino tiga ni tu. Garu wah mereka jadi. Oh bisa dia tu lagi sejak tidak pasti jadi lima. Misalnya mo, tino masih kubaca. Akat itu kau kaya nama bahasa. Apa mana video tu? Jodoh dua mereka kawan. Mana mereka kawan. Si anak mu, jodoh dua tu kau mencari pada dekat pasal sesuatu. Kau tu beri nama kan ayat itu don in shortcut for to become richer. Prosperity. Mama prosperity. Esra. Ugara esra nu fala. Kanabi berdeo kakana bote kakana tani kakana ugara tu cakap ni nama mama. Ini saja ni, kita apa yang kalau kita tadi kita menjibat jenis motor ayam yo ada sete, pinjam ni lah. Asal tu kan, mungkin nak berkas beri. Baru itu jadi. Tuan menjual baru beri tu bau, waktu tu bau jadi tu bau. Nanti gawak. Waktu bau.
akan aja deh moto gak apa berbeda dengan kita aja kawan yang baca kawan mari kita orang sendiri gifti waka kan jadi tuh gifti waka pun waka kan jadi hal masyarakat oh khoda ni jangan kurang marah ya mari kita anggaran sedikit warna anak khoda ni ada dia na ya pada kita anggaran warna dia mau jodoh sali ke sedang bono ngerti dah orang lain oke pada karena beli no sini kalau temare si Fraya sedekah kan kibati sedekah sini sedekah namun wae gudoni wae bujena agara wae bujena kan fasu tiga ugadi sa lima fasu tiga iddasin dede ana bisini iddasin fenu amin santara angko ye nama angko yesus na faera yesus na faera sila kawan tinggal berdua kami buat murah berdua kami ye jenarin bari ne tuh kita dia kamu saya tidak di berkat saya sendiri kenapa beli namu tawa yemir goftan kenya Yosef para Yosef kami mati mati bae bera tira bara bera kan kese jore sara kal gurte gabut Elias kanani yadi kanani kono mate jajaba kese dar per Elias masafa boda masafa moto tabaquna kuna tolbarat gati guddan kaffale galutu warkan dati isa umama harka jallu taati harka qura'u taati hinya jere nage bada harka jallu taati harka qura'u taati hinya jere waqa goftan macha nama di bata kan buka gara-gara kan okote jallu taati sam duse kan laga qura'u kan gamane kesa kan goftan macha budemi asana kesa ilzabel nakare ngati nakana bole no kana bole kata situ pada itu amarat kan ini kata sama jitu itu kalian ini aja sedikit nuan amarat kan bayar sedikit ada ilmu aja kasih dia argen dia ada mungkin ayana kawan saya jauh nak tahu sebentar bukuti sanksi kena dia tu punya makin ada orang mana sebagai bayar sedikit nama sedikit dan mereka wah apa ada cerita sedikit saja jangan sampai lalu mereka garurat ini saja dari waktu yo waya sini kan nani ऐसा क्या उसके sini kan sini kan ucap pun sini kan waya orang kata sapo tu pada ni tu dah karena nak kena iyo kena orang tu ada sini tu karena nak kena ya karena kena sini tu kalau bahasa Inggris saja kita lagi dulu gitu. Kalau nak kena sini tu. Angkat baru nama Fadil bakal. Benar. Tanya kenapa? Itu apa yang dibuatnya? Karena waaqayyo ijoollee isaa kan inni ittiin ilaalu bara beelaan akkas naan jedhan dubbadhee lagaa tokko hin beeku biyya Naapoli jedhamu dandee yeroo Naapoli jedhamu kana dhannoochi qidaasetti naan ganii samoo dana jaallatanii afaachiin mi'aanaa jedhama akka kam yaa'u beeku ennaani abbaa haati mana ajjan buqqee keessi abbaa mana waqtiisa biddeessa maal fakkaatu jedhee qurxummii naan maal akkas ture isheen buqqee keessee naasusisti apa mana fikir jadi mana di kamar saya sendiri. Sama kemana moli je apa mana moli ya. Mari tu ada ni, asyik mau moli je nanti. Nani mas mari tu kita ini. Nani dikenya je akan kena tak dah beres. Ketu mahal sama ni bawa sedih bunuh sampai. Bunuh sampai masih ya. Jangan kita akan nanas. Ami kita masuk udara. Bunuh udara. Pasti ini foto generation. Masaaf itu kan foto kan kasih kulit jenah akakanyu pun moto ya itu video mana sih jenah no badan dia banyak ada mana nanti atau kata dua nanti jenah di tempat mana
Yona manjatu main ke apa saya tulis direct betul harus sudah kamu cerah harus waiting call kita atau kalau ada jalan kamu ada ini kilo satu wanda pada kamu itu kayak sejuk rumput besar kita kali itu nah itu udah hak mau wanda udah kate macam biaya kayaknya jadi foto itu dari situ wagame kedua akaran itu tuh kejutan di guera second tuh gua ada di sana Nam mondo pada lalu artinya mana juga sama pate apa yang kita kuda cekik investment itu mau beli berapa dia apa sih kamu kalau bahasa itu kau ini juga kamu itu nah akan ada sani beli kuda mau itu bahasa sama TOT tidak bukan TOT tidak bukan biasa tidak sama TOT pun hubungan dan jurele di sana hubungan ada imanan jangan beli acik kita mana bahasa saya tahu gari pada. Karena tu kan, berapa tu kau boleh. Mudahin apa terame? Dia akhirnya mungkin apa? Ikut nahi kerja lah. Wantasu segala berapa kilo berhasil timah, wakian kan endam. Kuni wantasu nak berapa wantasu bela ada, wantasu nak berapa kira semua orang berhasil. Ani sagale bakal karate fata wagetan ne bisa namoonni nu kadhatan jiraachuu danda'u. Mee daqiiqaa tokko yaada. Iddoo ulfina waaqayyo nu kaa'erraa hin buunu gati. Dirree mo'ichaa waaqayyo gooftaa machaa irra nu dhaaberraa baqannee hin baanu. Burqaa ayyaana waaqayyo gooftaa machaa gannuu dhiisnee hin deemnu. Achuma dhaabbannee eegganne waaqayyo gooftaa machaa ulfina guddaadhaan hin dhufaa. Sagalee kee ganama kana maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Dubbiin kee ijaaree nama dhaaba. Akka koreetti, akka waldaatti, akka maatiitti, akka dhuunfaatti yaa waaqayyo gooftaa machaa iddoo ulfinaa ati nu qopheessite. Bakka mo'ichaa ati nu qopheessite. Gadhiisnee akka nu hin baane. Sagalee kee kanaan yaa waaqayyo abbaa akka ati nu gargaartu, akka ati nu dhaabdu, akka ati nu wajjin taatu, akka ati nu guddistu, akka ati burqaa haaraa kan nu dhiistu jaalala kee naaf haa ta'u. Hamma dhumaatti nu wajjin ta'i. Sagalee kee kanaaf kabajami. Maqaa gooftaa Yesuusiin ameen.